Subhanallah, abbo maal taatanarra? Maalil makiyya maaltu bade maali? Abbo akkanumatti alaa dhuftani abbo maanu saalfachiftan mee amma akkamumatti gabbaana nama keessa? Maalil makiyya abbee maal balleesse isin jedhan? Abbo sila isinin agartanii hagammaatti of quban qabdanii? Maali maaltu bade ilma kiyya natti mikaa qalbiin arrarraasini? Abbo bara akka namaan jirtanii mee of ilaala bara abbo uffata ayyaatiin deemaa jirtanii hagumaaf tallee taatu nama jalaa ol deebi'ame. Warratti dhayitee maaliif jaartii ta'in galfatirra eetaa garraa maaliif teetta? Mucaa baranniin salphadhee yoo amma achitti deebuun hedduun salphadhee akka malee salphadhee gara achitti deebuun hin qabu. Maali maaltu si mudatee salphatte maaltu si salphisiree nagaa jaartii ofii galfatuun salphina qabdi? Lakki jaartii galfatuun salphina hin qabdu baran akka malee salphadhee amma jaartima soddaa sanuu gara arguun hin qabu ijuma tamiin jaartii soddaa argame anam. Maali jaartiin soddaa maal si goote? Mucaa bargaaf tokko jaartii xiyyatti dawwalee hin galtu jennaan ani warri kiyya na galchuu didannaan jettee akkasitti bakka eegasii galgalan dhufaayyee mee akkamitti wal argine jedheeni isin beellamadhee jennaan galgala yeroo dhuftee jette na dubbisii angara qarreetiin rafaa siree ta'e na gara qarreerra rafaa akkasitti bakka galgala koottuu naan jettee na yaamte beeyta. Maarree eegisiin si yaamte ndayneere ati? Akkasitti gaan halkan keessaa sa'aatii jaatti dhaqee itan dhaqee jedhu bakka isaan namni hunduu rafanii jiranii dhaqee tumaananii qarreerraan ciisee beeyta. Ayyeebbo akkasitti kaanii jaartii tiyya jedhee tumaan qarreerraan ciisee jaartii soddaadhaa eegalee namittiin hin dubbanne yaga walakkaan ga'utti waan akka hin dubbanne nuti hunduu miira biraa keessa seennee wayita jennu jaartiin tiyya dhageettee hundaa ol kaatee maal dalaguu jirta jetteeni. Ayyeebbo subhaanallah jaartiin tiyya lafaa ol kaatee tumaan ifaa nutti qabsiifte nu hundaa lafatti nu agarte an achumaan uffata kiyya fudhee tumaan achi baafadhe uffataa yoo eegachii ba'ee jedhe kaayadhe. Salphatan akkan ehtuun qacaca. No. Rahmatullahi wa barakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya warroonni tiiktookii fi feesbuukii akkasuma gara peejiitii fi yuutuubiitti na hordoftan hundi keessanuu nageenyi kiyya kanoonni irraa burqeessin bira haa ga'u isiniin jedha. Please dhiifamaa wajjin waan takkan isin gaafachuudhaaf dhufe yuutuubiin kiyya eega banamee waggaa takka guutee jira waggaa takka guutuudhaaf baatii takka hir'uudha. Hanga kana keessatti sa'aatii fi sabiskiraayib illee naaf hin guunne kanaaf please Oromoo isin malee anis nama biraa hin qabu akka dhayitanii sabiskiraayib naaf gootanii viidiyoo illee haga dhumaatti ilaaltanii sa'aatii fi sabiskiraayib illee naaf gootan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Sababni illee yuutuubiin gaafa waggaa guutetti viidiyoo keessan irraa sa'aatii fi sabiskiraayib illee isinirraa muraa jechaadha. Kanaaf akka narraa murre kabajaa fi jaalalaan dhayitanii akka baatii takkitti sana keessatti sa'aatii fi sabiskiraayibii naaf gootan isin gaafadha jechaadha. Warri tiiktookidha porofaayilii gattuu kaan jalatti yuutuubii ni argattudha qaalaala warri feesbuuk illee akkasuma porofaayilii kiyya gattuu hidhanii achi jalatti ni argattu gara yuutuubii dhuftanii akkana daawwattan.